Hirriba dhabuu kan jedhu ilaallama. Hirriba dhabuu maaltu fidaa? Hirriba dhabuun rakkoo akkamii namatti fidaa? Akkasumas furmaanni isaa maali kan jedhu. There's actually a military proven technique to fall asleep in exactly 2 minutes after closing your eyes. It's mind-blowing. Here's how you can do it too. Now, this technique was developed in the military to allow soldiers to fall asleep at any time, any place, even on the battlefield when the environment is extremely uncomfortable and there's a lot of noise happening. Sleep for a soldier is crucial. Now, according to my research, this was developed mainly for fighter pilots who need 100% of their reflexes and focus, which we all know decreases with the lack of sleep. So here's the technique that they use, and it's quite simple. First, you need to calm your body and systematically relax and shut down each part of your body from head to toe, literally. Start by relaxing the muscles in your forehead. Relax your eyes, your cheeks, your jaw, and focus on your breathing. Now go down to your neck and your shoulders. Make sure your shoulders are not tensed up. Drop them as low as you can and keep your arms loose to your side, including your hands and fingers. Imagine this warm sensation going from your head all the way down to your fingertips. Now take a deep breath and slowly exhale, relaxing your chest, your stomach, down to your thighs, knees, legs, and feet. Again, imagine this warm sensation going down from your heart all the way to your toes. Now, while you're doing this, it's really important to clear your mind of any stresses. To do this, think of 2 scenarios. 1. You're lying in a canoe on a calm lake with nothing but a clear blue sky above you. 2. You're lying in a black velvet hammock in a pitch black room. At any time when you start thinking of anything else or you start getting distracted, repeat these words for 10 seconds. Don't think. Don't think. Don't think. So that's the technique. You're supposed to practice every night for 6 weeks. 96% of people who master this technique are actually able to fall asleep within 2 minutes of shutting their eye. I find it super interesting. I did not invent this technique, but I'm definitely going to try it out. Let me know if you're on board as well. Hirribni wantoota jireenya dhala namaatiif bu'uura ta'an keessaa isa ijoodha. Namni tokko giddu galeessaan umurii jiraatu keessa harka tokko sadeeffaa hirribaan dabarsa. Hirriba dhabuun rakkoo hirribaa kan akka addunyaatti namoota hedduurratti mul'atudha. Innis hirribni nama fudhachuu diduu, hirriba itti fufsiisuu dadhabuu fi halkan osoo lafti hin bariin hirriba keessaa dammaqanii hirribatti deebi'uu dadhabuu kan kana fakkaatan of keessaa qabata. Rakkoon kun namoonni umuriin kamiin kanaan qabamuu danda'u. Namoonni umurii kam keessa jiranuu rakkoo kana godhachuu danda'u. Jireenya guyyaa guyyaa namootaa irrattis dhiibbaa guddaa kan geessisudha. Kanarraa kan ka'e namoonni hirribni isaan rakkisu baay'ee of dhiphisuu fi yaaddoo keessa seenu. Kan nama dhibu immoo akkuma namni tokko waan hirriba hedduu yaadaa dirqama hirriba gahaa rafuu qaba jedhee rafuuf tattaaffii godhaa deemuun hirribichi immoo kan duraa irra caalaa irraa baqataa isa rakkisaa deema. Hirriba dhabuun kun namootatti gargar ta'u. Haa ta'u malee namoota tokko tokko yeroo muraasa qofa irratti kan isaan jeequdha. Namoonni tokko tokko immoo waggaa dheeraadhaaf rakkoo hirriba dhabuudhaan kan rakkatan ni jiru. Hirribni qaama keenyaaf faayidaa hedduu qaba. Akkuma beektan egaa hirribni si'aayina keenya guyyaa guyyaa ni dabala. Barattootaaf dandeettii barachuu keenya ni gabbisa. Dandeettii yaadachuu, hubachuu fi xiinxaluuf xiyyeeffachuu ni dabala. Dandeettii ittisa dhukkuba keenyaa ni cimsa. Dhibeen adda addaa akka nu qabanneef akka dhibee adda addaaf hin saaxilamneef dandeettii ittisoo qaama keenyaa, ittisoo dhukkuba adda addaa ni cimsa. Karooraan akka deemnuuf ni nu jajjabeessa. Akkasumas fayyaa qaama keenya guutuuf baay'ee barbaachisaadha. Namni tokko yoo hirriba ga'aa hin rafu ta'ee rakkoo adda addaatu isa qunnamuu danda'a. Isaan keessaa kan jalqabaa sammuu nu adoochuudha. Sammuu keenya adoocha. Dandeettii yaaduu, yaadachuu, xiinxaluu fi madaaluu hir'isa. Dhukkuboota hedduuf akka salphaatti akka saaxilamu taasisa. Kanneen keessaa dhukkuba onnee, dhiibbaa dhiigaa fi dhibee sammuu keessatti dhiigni ittituu yookaan dhiiguu kan kana fakkaatan nama saaxila. Konkolaachistoota biratti immoo balaa adda addaaf isaan saaxila. Halkan hin rafne taanaan guyyaa osoo hirribni isaan qabu oofu kun immoo balaa adda addaaf isaan saaxila. Balaa konkolaataa isaan irra ga'uu danda'a jechuudha. Fedhii walqunnamtii saalaa gadi buusa. Keessumaa dubartootaaf hirriba gahaa hin rafne taanaan fedhiin walqunnamtii saalaa gad bu'aadha. Dhiphina sammuu fida. Namni yeroo gahaa hin rafne turtii keessa sammuun isaa of jibbaa, gaddaa fi dhiphinaan kan guutame ta'aa deema. Gogaan keenyallee dafee dullooma.
Kunis akkuma namni tokko yoo hirriba dhabe ganama daalachaa'u turtii keessa gogaan isaas miidhamaa deema. Sammuun keenya waan hojjetaa oolee akka dafee irraanfatu godha. Sammuun keenya yoo rafnu waan guyyaa hojjete pirooses godhee xiinxalee hin kaa'a. Yoo hirriba gahaa hin rafne ta'e immoo ni hafa kun jechuudha. Hirribni dhabamnaan kan hafetti waan hin dabalamu yookaan waan hojjetaa oolan waan dubbisaa oolan yaadatan jechuudha. Ulfaatinni qaamaa baay'ee dabaluu danda'a yoo hirriba hin qabnu ta'e. Obesiitii fidachuudha. Namoonni hirriba gahaa hin rafne obes ta'u. Carraa dhukkuboota garaagaraa dhala namaaf saaxila. Riisarchiin biyya Ingilizitti hojjetame tokko akka agarsiisutti namoonni hirriba gahaa argatan umurii isaanii kanneen hirriba gahaa hin arganne irra gabaabaadha jedha. Dheeraadha jedha. Warri hirriba gahaa argatan kanneen hirriba gahaa hin arganne irra umurii dheeraa akka jiraataniif. Hirriba dhabuu maaltu fida kan jedhu haa ilaallamu ammoo. Wantoonni hirriba dhabuu fidan egaa danuudha, hedduudha. Yeroo tokko tokko immoo namoota tokko tokko biratti maalumati hirriba isaan akka dhowwatu beekuun cimuu danda'a. Noormaalii yeroo gara hirribaa deemnu yeroo dhannee gachiisnu sammuun keenya kan inni boqotu suuta gara dhumaattidha. Tilmaamaan gara daqiiqaa 30 booda kan deeltaa weef kan jedhamu sadarkaa hirribaa keessa seenu. Sadarkaa kanarratti maashaan keenya hundumtuu ni boqota. Seelonni keenya guyyaa du'aa oolan aaraadhaan bakka bu'u. Sababni isaas yeroo diip siliipii rafnu kana hormoononni guddinaa ni oomishamu waan ta'eef. Hirribni egaa rapid eye movement and non-rapid eye movement jedhamee sadarkaa lama qaba. Kun daqiiqaa 90 wal jijjiiraa deema. Sadarkaa sammuun itti boqotu kan itti of fidu kun yeroo itti abjuun abjootamuu fi baalleen ijaa ariitiidhaan sosocho'uun beekamudha. Inni rapid eye movement jedhamu kun. Nama umurii ga'eessummaa irra jiruuf adeemsa akkasii kanaaf galgala keessatti sa'aatii 4 hanga 6 gidduutti yeroon jiran kan isa barbaachisu yeroo ta'u. Kan kun hojiirra oolu immoo yeroo hirribaa sa'aatii 7 hanga 8 keessa yoo rafnedha. Guyyaatti 7 hanga 8 rafuun dirqama jechuudha. Wantoonni hirriba dhabuu namatti fidan keessaa kan jalqabaa dhiphina. Dhiphinni yookaan istireesiin hirribni akka dhabamu gochuu keessatti gahee olaanaa qaba. Namni dhiphatu sammuun isaa tasgabbaa'ee hin rafu. Kanaaf dhiphinni isa tokkodha jechuudha. Inni garbiraan sa'a dhaabbataatti gara siree dhaquu dhiisuu akkasumas sa'a dhaabbataatti hirribaa ka'uu dhiisuu marsaa dhaabbataan kan hirribni jeeqan. Fakkeenyaaf ji'a tokko guutuu galgala sa'aatii 4tti ciisnee ganama tokkotti kaana taanaan yeroo ta'e immoo yoo turree rafne yookaan dursinee kaane ni jeeqama jechuudha hirribni keenya. Dhukkuboonni sammuu hedduun hirriba dhabuufis sababa ta'uu danda'u. Dhukkuboonni biroos dhibeemti fayyaa adda addaa jechuudha hirriba dhabuuf sababa ta'uu danda'u. Haalli jireenyaa kan hirriba dhabuuf nama saaxilu jiraachuu fakkeenyaaf hirriba dura wantoota akka alkoolii, buna, shaayii fi keemikaalota sammuun dadammaqsan adda addaa fayyadamuu. Hirriba dura nyaata humnaa ol nyaachuu osoo beela'aa jiranii gara hirribaa deemuun rakkoo hirribaa namatti fiduu danda'a. Inni guddaan furmaata waan ta'eef gara furmaataa deemu. Namni tokko yoo hirriba dhabee rakkate maal gochuu qaba kan jedhu. Tokko yeroo gara hirribaa deemaniif hirribaa ka'an dhaabbataa gochuu. Qidaameedha sanbatadha ayyaana dhadhanii sa'a adda addaatti ciisuu dhiisuu. Afuritti ciisanii tokkotti ka'uu ta'e konstaantii sa'aatii akkasiitti gara siree deemuu gara sireerraa ka'uu. Hirriba dura nyaata humnaa ol nyaachuu dhiisuu. Baay'ee quufanii nyaatanii rafuu dhiisuu fi akkasumas osoo baay'ee beela'aa jiranii gara hirribaa deemuu dhiisuu. Inni sadaffaan immoo iddoo hirribaaf qophaa'e hirriba qofaaf itti fayyadamu. Yeroo hirriba rafuudhaaf dhaqan hirribarraan kan hafe iddoo bultii taa'anii taphachuuf, achirratti nyaachuuf, bilbila haasa'uuf, wantoota garaagaraa sireerra taa'anii dalaguuf, kompiitara ilaaluuf ta'uu hin qabu. Akkasumas ifa mana ciisicha keessaa balleessuu, iddoo ciisichaa qulqulleeffachuu. Inni arfaffaan immoo irra deddeebiidhaan yeroo ilaaluu dhiisuu. Fakkeenyaaf takkaa hirribni nu dideennaan hirribni qabuu didenne amma sa'aatii ilaaluu dhiisuu. Namoonni baay'een yeroo hirribni isaan didu amma sa'aatii ilaaluu. Sa'aatii yeroo ilaalan kan immoo ni dhiphatu kan hirriba gahaa hin argannedhani. Kun immoo baay'ee isaan jeeqa kan caalu hirriba isaan dhowwataa deemu. Akkasumas namni tokko ciisee daqiiqaa 20 keessatti hirribni isaan fudhanne taanaan ciisee marriba eeguurra ka'ee xiqqoo socho'ee waa dalagee deebi'ee ciisuutu irra gorfama. Inni garbiraan nyaata baay'ee yookaan ulfaataa ta'an ciisuu keessaniin dura hin nyaatinaa. Nyaatota akka muuzii, hanqaaquu, kuduraalee fi muduraalee fayyadamuu. Hirriba dura nyaata humnaa ol nyaachuu fi osoo beelaan rafuun akkuma nama jedhee baay'ee gaarii miti. Akkasumas hirriba dura wantoota akka alkoolii, buna, caatii, shaayii fi wantoota sammuu namaa sisseessan kamuu fayyadamuu dhiisaa.
Akkasumas ciisuu keessaniin dura aannan ho'aa dhugaa. Aannan ho'aa dhuguu fi bishaan ho'aan qaama dhiqatanii rafuun akka hirribni dafee nama qabu taasisa. Akkasumas immoo guyyaa guyyaa sa'a 9 booda naappii fudhachuu dhiisuu. Guyyaa naappii fudhachuun akka halkan hirribni hin qabne taasisa. Hanga danda'ametti dhiphina yookaan yaaddoo ofirraa hir'isuu, dhiphina sammuu hir'isuun baay'ee barbaachisaadha. Dhiphina sammuu hanga dandeenyetti ofii keenya dhiisuu, yaadda'uu dhiisuu, hiriyaa nama nutti dhiyaatu fira wanta nu dhiphisu mariisisuu yoo kanaan dide immoo mana yaalaa deemanii yaala argachuun barbaachisaadha. Akkasumas kitaaba dubbisaa ciisuu, rafuun duras sochii qaamaa gochuu dhiisuu, galgala sa'a 1 sa'a 2tti ispoortii hojjetanii yoo 3tti narra fadhan hirribni isaan hin qabu. Kanaaf sa'a hirribaatti dhiyeessanii ispoortii hojjechuun barbaachisaa miti. Galatoomaa turtii gaarii.